alani naango de sana minal mukrami warra khabajamanir rajichuda mali re wanni sun amanti saniga sirri tigattaeetuma amantii fudhachuu sanii way sila amantumat sana naa qabatanii jannata keessa taa'ee je'an maal wallahi ani fiifuu biran jiru gaawoma dubbiin kennu kuni jira anjaraa'uun beeku bara biibun najaaris ta'ee ergamtootas ta'ee amma wanni nuti nuugalummaa sirraa kas fakkeeytaami bakka wooma dubbiin kennu sana isuma sana wajjaa qabannu walumaanu jarri ergamtoota jennee baramma ummatuma sanittuu daawaa godhu jiranii saniifuu hoggaa ummataa wajji isaan afaan wal goggoysanii hara deeman wal dhoorkan inni imma dirmachuu dhufe jechuudha. Chuma turanii waggaa sadii bokkaanu dhabameewu jedhan hanga sanitti kan waliin barre gaa innimmaanuu ammuma fiigaa dhufee ammuma amantii fudhatee dilanan cimuu jaruma kanaa waan isaan ta'an beeka haasawuma isaaniitu duraan informeeshina quba qaba malee lafa kanatti isaaniin tumsu hoggaa immoo as garagalee inni amantu birabbikum fasma'uuni hoggaa jiru immoo arrabbii keessan sanitti amaneetiin jira na dhagayaa hoggaa jiru san akka waan duraan wal qunnamtiin qabnee fakkeessan immoo hin fakkaatu kas eeyyuwa saniifuu walumaa galatti umma namtichi isliminnaa fudhatee jiraadha nutoonni nuu galee ummata Muusaa sanuu ganama kaafirummaan bobbaaniis immoo galgala shahiidota haala ta'aniin darsa guuratanii jannata kutanii Abdallaan Abbaa akka jeemi kasini innummaan kunuu karaamaa cimaa qaba akkam Habiibun Najjaarummaanuu hoggusuma bakka shahidee ta'ee hoggusuma si'achuun isaa nama cimaadhamma innummaanuu bakka haa ta'u wanni utuun hundinuu bar waan kote himma isiini taganaatti cinqabnee riisachii irratti adeemsifnee wanna goonuu miti himma isiin akkasini hogguma sadeen kanatti kana cime inni amantii fudhatee jira nuti wanni nuu galte walumaa galattuuyi fedhuu ergamtoota wajji wal beeka fedhuu wal beekuu dhaba ummata immoo gosa isaatii ni beeka gaa yaa qawmi jeetti dubbatu jira na'am wamaa anzalnaa jeemmaasiis rabbiin haa ta'u bareedaa tokko waan rabbiin kiyyanaa araarameenii wajaalanii jechuun naan godhe tana minal mukramiin warreen kabajamanirraa waan rabbiin naan godhe tana osoo naa beekanii gosti tiyya sun amantume isliminnaa tana odoo naa qabatte je anuu sababaa isiitiin kunoo araara markadhee jannata bareedaa kana seenee wamaa anzalnaa jechuun nuti waan buufne jeemma rabbiin garagalee alaa qawmii jechuun gosaa Habiibun Najjaar san irratti hin buufne min ba'adii jechuun eega inni keessaa du'e booda min jundin jechuun waraana keenyan buufne minas samaa'i samii irraatti hin buufne maa waan akkan qabne sanatti waraana buufnaa nuti jeemma rabbiin tuffii isaanii saniifuu tun haphii takkaa hunuun geessu wanni waraanatti finnu hin jirtu jeemma jara kanamma maalii lafarraa fixe duubaree rabbiin waan fixeen himuuf deema wamaa kunnaa munziliin kabuufnulleen taane azalittillee waan kana jara san duraan barreessineen jirru irra buufna jechuudha tuni maali qadara keessattilleen dabarree jechumma akka nabi Muhammadiif amma malaayikota buusee guyyaa lola Badrii dhufee malaayikonni lole san akkasin malaayikonni bu'e hin jiru wamaa anzalnaa nuti waan buufne alaa qawmii jechuun gosa Habiibun Najjaar san irratti min ba'adii jechuun eegaa Habiibun Najjaar keessaa deeme booda min jundin jechuun waraanatti hin buufne mina samaa samii irraatti hin buufne wamaa kunnaa munziliin kabuufnulleen taane jechuun buusuulleen turre durumaanuu jechuudha kunnaan filimaatii dhalaa duraanii buusuulleen turre qadara keessatti hin dabarre jechuuf deema baramma akkasimi maali duubaree akka mikkitti isaan taan dhiiroo ni jiraatammoo duuba isaanuma sanuu azaabnitti bu'emu maaltu maal godhe dhiiroo nu dhibdemma dubbiin in kaanat jechuun qixaanni isaanii sun waan taane illaa sayhatan waahidatan jechuun iyyansuma Jibriil takka malee hin taane jebakka waraana baay'ee wanni itti finnuuf maaltu jira Jibriilumaa yeroo takkatti lallabee fa'idaa hum khaamiduunaan isaa yeroo tana dhaamoodha je bakka ibiddi hoggaanii fi bishaan itti naqe kamtaa
yeruma takka dhaama jechuudha. Isaanis akkasumatti qilee waqaa dhaamte tahan jechuudha. Fa'idaa'uun qaamiduunaan dhaamoodha. Waraana malaayikaa baay'ee wanni itti finnuufuun jirtu jechuu jira. Duraanuu qixaaxa isaanii waraana saniin jennee dabarsineen turree iyyansuma Jibriil takkaan lafarraa fixe jechuudha. Amalaa ummatuma akkasitti ergamtoota dura dhaabbate san haphii takka nuun geenye Jibriilumaa yeroo takkatti iyyee dhabamsiise jeemma Rabbiin. Yaa hasratan jeemmaasis rabbumaa jeemmaasis wayyaa sheenaa alal ibaadii jechuun gabrootaa jeemma. Yaa hasratan alal ibaadii je way sheenaa ganaa gabroota eeguu teessu. Yaa hasratan jechuun wayyaa gaabbii alal ibaadii jechuun gabroota irra jirtu jeemma. Way fuula dura akka isaan itti gaabbuu ta'an way akkatti isaan sheena'uu taayya. Maa yaatiim jechuun waa isaanitti hin dhufu aadumatun min rasuulin jechuun ergamaan tokkolleen ittiin dhufu illaa kaanuu bihi yastahzi'uun isatti qishnaa godhan maleen taane jechuudha. Ergamummaan tokko dhufee ittuma ashoofan itti qishnaa godhan ni lakkafan ergamaa kana. Way wanni tun booda akkatti isaan sheeneessu teessu je'emma Rabbiin ka fuula duraa haasa'u jira. Ganaa waan kana qubatti if nyaachuu ta'an ganaa harka isaanii if nyaachuu ta'anii waan kanarratti yookiin jecha eenyuuti yaa hasratan alal ibaadi wayyaa sheenaa gabroota irratti taate maa yaatiin waa isaanitti hin dhufu. Amma isuma tana jecha Rabbii godhuu dandeenya. Yaa hasratanii akkasumammaasiisi jechuma isaan sanii godhuu dandeenyaa jedhamoo bakka sanatti shariin garuu tammoo dirree teessu ta mul'attu yaa hasratan alal ibaadii jecha Rabbii ta'utu irra mul'atamma. Kunoo inni nu maal jechuu ta'a alam yeroo ja yaa hasratan alal ibaadii jechuun wayyaa sheenaa gabroota yaa hasratal ibaadii je'ee warri qara'ees jira qiraatiin bifa saniitis jirti jedhan. Maa yaatiin waa isaanitti hin dhufu min rasuulin jechuun ergamaan tokkolleen illaa kaanuu bihi yastahzi'uun isatti ashoofan malee jechuudha. Waan kana booda itti sheena'uu ta'an itti gaabbuu ta'ani alam yeroo jechuun sa isaan kun hin agarree jee Rabbiin ammaas. Kama haala kanaa jechuun hanqaballee isine qablahum jechuun isaaniin dura minal quruuni ummattootarraa hanqaballee isine amma dura hin agarree sa isaan gadi lallaalanii harkaa ittiin gorfaman takka jechuudha. Annahum jarri sun ilayhim laa yarji'uunaan gara isaaniin deebi'anii kanan agarreesa. Kachi kute asin deebuu tanan garree dhiiroo. Malaa jiruun addunyaa tun eegata akka nama bira kutte carraan isii tana deebuu wiliin jirtuun tun akkamit duraa mul'achuu dhabdee. Ham keessatti maa yaa'atiihim maan naaf yaadagaa illaa booda jiran gartuu maa yaa'atiihim jechuun waa isaanitti hin dhufu. Tun aadaa isaaniiti jechuudha. Mudaari'aan dubbate maafi islaawwanni kun haala isaan qabatee wajji deemu tokko irra baay'een nama ergamtoota numa kijibsiisanii maa naaf yaa godhi taajjubaan godhini. Maa yaa'atiihim jechuun taajjuba yoo goone duumee kamittuu nu jamtiyu. Jecha namoota hoggaa goonu. Itti ilaalla sun itti rafamuu qabdi. Suuraa Yaasiin tana eeysaa wirtuu yookiin onnee quraanaa jedhaniini. Hadiisni suuraa Yaasiinaa dubbatu kun je fadlii isiidhaa kanuu himu kun mawduu'a je kijiba kun ammaasis munqaxii karaarra ciccitee jira. Tokkollee nadiini sahiha ta'e tokko as keessa akka dubbatame inumaa hin jiru jedha. Kaniifuu waan akkana asirratti haasa'uurra calyo jenne irra gaariidha. Kun yoo ganama subii lafaa kaatee qaraate sawaaba shahidee 100 sawaaba maaree sawaaba maarii yoo jee baay'ee hima. Kun ammaasis shahidummaan du'a. Kun ammoo addunyaan itti heddummaattii fi inumaa bakka nama qabeenya qabu ta'a jee waan adda addaa ta'u. Kun ammoo wanni hundinuu qalbii qabdi wirtuu qabdi. Wirtuun isiidhaa suuraa Yaasiini jee asirra dubbata. Hundi isaatu kun mawdu'a kun munqaxii kun da'iifa haree fixe bakka
tokko hadiis masayyan agarree je khaysaa'u suuraa yaasin keessatti je suuraa biraatii mi khaysaa'u suuraa yaasin keessa ka dubbatamu tokkollee sayyan agarree akkanuma kijiba lafaa kaasee jirritu ummanni gartee kijiba kaa'uu beeku sun lafaa kaasee kaayyate malee wanni kasii takka inumaa hin jirtu jee didifatul qadiir bakka tanatti awalam yeroo jechuun isaan kun hin garree kama halaknaa jechuun hanqa balleeysine qablahum isaaniin duratti minal quruuniin ummattootarraa annahum jechuun isaan sun wari balleeysine sun ilayhim laa yarji'uun gara isaaniin deebi'aniin agarree je annahum ilayhim laa yarji'uunaan kun badala jan kamii sanirraa badala goote jechuu mee kam jenna alam yeroo san agarree jarri kun annahum ilayhim laa yarji'uun gara isaanii deebuu dhabuu san hin garree jette jechuudha lamma isuma tana fuudhii bakka kamii san geessi walisii deemsi madubbiini wa in kullun hundinuun taane jeemma rabbiin inni naaf yaa godhimma lammaa jamiicun ladeynaa muxdaruun nu bira fidaman maleen taane jechuudha hundi qaceelaa fi jallaan hundi fuulduree teenya dhufuuf taa'an wa in kullun wa innahu sha'anii je amma yoo feete kas godhuuf dandeeysamma wa innahu inni muqaffatu mina saqilati jenne wa innahu sha'anii yoo dubbii keeysa adda baafnee haasoyne kullun hundummaanuu dhuga lamaa jamiicun ladeynaa muxdaruun jamiicun hin dhufeemmaas kulluma san gajjabeeyse hundinuu ladeynaa muxdaruun nu bira fidamoo dhayye lammaa yoo goone immoo ma'anaa maal ta'uu deemti bimaanaa illaa jechuudha nu bira fidaman malee jenne yoo lammaa jenne shaddii goonee qaraane yommoo lamaa jenne hundinuu nu bira fidamo maa hoggaasan maal godhuu deemne dhiidho zaa'idaa silaa ja'animma hoggaasan hiikasii akkasuma qaqqabi'usii wa in kullun jechuun sha'anii innahoo dubbii yoo keessa dubbanne kullun namnummaan hundinuu lamaa jamiicun ladeynaa muxdaruun hundi isaaniitu nu bira fidamoodha jii dubbii kanuma wali oofii yookiyoo wa in kullun inii tana naafiyaa godhi maanaa maadhaa godhi jechuudha leeysa maanaa leeysaa godhime waleeysa jechuun hin taane kullun namnummaan hundinuu lammaa illaa jechuudha bakka hogis illaa jamiicun ladeynaa muxdaruun hundummaan isaaniitu nu bira fidaman malee tokkon jiru akkuma du'een hafu inuman jiru je garuu malaal annahum ilayhim laa yarji'uuna bakka juusantu hin deebi'aniin tun akka waan hin kaafamnee takka isinitti hin fakkaatinidhamma kaafamuuf ta'anii fuulduree teenya dhufan malee achiin hin hafanii biyyee kuma taansaniin hin hafan jechuu ibsuuf rabbiin kana fidemma wa'ayatun lahum jechuun ibaada saniif lahumiin eenyu deebi'a yaa hasratan alal ibaadii sanit deebisime wa'ayatun lahum jechuun gabrootaaf mallattoodha alardul meeysatu dachiin goggoyduun tun ahyaynaa jechuun tani nuti isii jiraachifnu magarsinu waakrajnaa minhaa tan isii keeysaa baafnu habban jechuun firii kani baafnu jechuudha faminuu yaakuluunaan irraa nyaatanii tunuu mallattoodha maal irratti namni du'e ni kaafamaa irratti tunuu mallattoo fi akkuma du'an saniin biyyee taanii hin hafani wa'ayatun lahum warra makkaa kanaaf mallatto jee warri fasaree jira saniin cinqabininuma ibaaduma sanit deebise ilaalamma ibaada san keessa hundi seenuu dandaya quraanni warra makkaa qofa irratti hin buune al ibratu biumuumi lafzi laa bikhusuusi sababiyyan wani laalamu maali lafzuma laalla jechuudha bal'inuma lafzii laalla malee sababii inni itti bu'e qofa irratti dhaabbannu wa'ayatun lahum jechuun gabrootaaf mallattoodha alardul meeysatu dachiin duutuun tun ahyaynaa tan nuti isii jiraachifnu margaan waakrajnaa minhaa isiirraa ni baafne habban jechuun firiilee baay'ee baafnee jirra faminuu yaakuluunaan firii sanirraa nyaachaa jiranii tunuu isaanii mallattoodha kaafamuu irratti wajaalnaa ni goone fiihaa dachee sana keessatti jannaatiin ooyiruulee min nakiilin jechuun timirarraa taate wa'aanaabin jechuun ta'inaboota irraa taate je ooyiruu baay'ee jira inab jechuun amma weeynii jennu san wafajjarnaa fi adachii sana keessaa ni burqisiifne minal uyuuni madda adda addaa jechuudha uyuuniin maddoota baay'ee ija adda addaa dachii keessaa baafne
maaliif jennaan liyaakuluu akka nyaataniif min samarihi jechuun midhaan ooyiruu tanaarraa akka nyaataniif hiin kun eenyu deebi'a dhiiroo yoo ooyiruu deebifne min samariyaa jechuu qaba ogeessi amma duubaree eenyu liyaakuluu akka nyaataniif min samarii jechuun addamiiru raaji'uun ilal madkuuri je ma'anaa madkuuri wantoota dubbatame jechuudha madkuuriin muzakkar ilaalama saniifuu waan dubbatame jenneetuma akkanumatti qilleensuma raggadhiifna wani dubbatame baay'ee jira liyaakuluu akka nyaataniif min samarii jechuun midhaan wantoota dubbatame saniirraa akka nyaataniif wamaa amilatu waan isa hojjetteerraayis akka nyaataniif min samarii irra geessimma wamimmaa amilatu jechuudha waan isa hojjette maata namaanaa allazii godhimmas wamaa jechuun waani maanaa shayii godhii washee'in jechuun ammaa seeyisi waan amilatu isa hojjette sanirraayis akka nyaataniif eeydii marki isaanii san hojjettemma firii sanirraa walit fidanii biddeen adda addaa tolfatan wantoota adda addaa godhatan jechuudha wooma rabbiin uume sanirraa tan isaan eegan harkaan bareeffatanii jira jechuudha tolfatan akka isaanii nyaatamu tolutti jira yoo feete hoo maatana naafiyaa godhimmas wamaa amilatu jechuun kan isaan hojjetin eeydiin jechuun harki isaanii jechuudha numaatiitu tolcheef malee wanni isaan hojjechuu beekan hin jirtu dhuguma immoo ooyiruu san isaan hin magarfanne nuutu bokkaatti buusee roobatti buusee ooyiruu san isaanii magarsemma wamaa amilatu kan isaan hojjetin eeydiin jechuun harki isaanii afalaa yashkuruun afisa duubaree rabbiin galatoonfatanii je isaan kun ka rabbiin godhii kanaa tan hunda isaanii godhe subhaana jechuun qulqullaawee allazii rabbiin khalaqa azwaaja cimdii uume sun dhiiraa fi dhalaa ka uume jechuudha kullahaa jechuun cufasiituu mimmaa tumbitul ardu waan dachii magarsiturraa wan margummaa lafaa margu kun cimdii qaba jechuudha kana jechuun maal jechuu qormaa fi dhaltuu qaba jechuudha amma boqqolloo fudhattees mishingaa fudhattees timira fudhattees paappaayyaa fudhattees akkasumatti lama qabdi jechuun wanni hundinuu yoo azwaa jechuun cimdii tuun akkana yoo laabbatu tuun ammoo lafarra saarti laal akkasi tuun yoo diimtuu taate tuun ammoo gurraattiidha tuun yoo magariisa taate tuun ammoo adiidha akkanatti hallummaan isiitu garagara ta'uu dandeessi cimdii ta'uun wanni hundinuu faallaa qabdi jechuudha karaa kalaraatiin deemtus karaa maatii saalaatiin deemtus wantoota adda addaatiin garuma feeteenuu deemi cimdii addunyaan duraanuu lama jechuudha ومن أنفسهم لبوا ثاني الرئيس ومما لا يعلمون وان إسان بين الرئيس يجمعات وانت إلمنا ما بين باي يجري تربين أميك أبو نعم وآية لهم جتشوني قبرو تربيت ملتو دا الليل يجون القنوم مانكم ملتو دا جي أكمت نسلق جتشوني بافنا منه جتشون القن كنر النهار جتشون قياني بافنا جي سنيفو القنيد برا أمامي guyyaatu boodarra uumame jechuu kennaa ayinni kunamma yoo dhugumamma halkanii fi guyyaa masilaa isa gaala lamee dukkanamoo ibsaatu dura uumame saniifuu dura dukkanti jiraatteetuma eegana ibsaan boodarra dhufte yoo jennirra gaariidhamma waayatul lahumul leeylu isaanii mallattoodha halkan naslaqu jechuun ni baafna minuu halkan sanirraa annahaara jechuun guyyaa ni baafna fa'idaahum yeroo kana isaan hoggaa guyyaan keessaa beesan muzlimuun je dukkanatti tahoodha jemma eega guyyaan bira kute booda jechuudha amma hoggaa kana ammoo eega halkan keessaa guyyaa baafna je silaa guyyaan kun ni faamire kan amma guyyaanis qofa uumame halkanis qofa uumame halkanii fi guyyaa wal jala deema jechuuf deema malee halkan keessaa dukkana ifaa baafnee guyyaa halkan keessaa uumne halkanii dura uumamee guyyaatu boodarra uumame jechuuf hin deemu fa'idaahum muzlimuun yeroo kana hoggaa guyyaan kute jechuudha eega guyyaan kute booda dukkanatti hafoodhaa jechuudha humiin ibaadii san jechuudha fa'idaahum wa'aayatul lahum jennee barjara walitti dhaabnee haasa'u jirra gabroonni rabbii sun jechuudha yaa hasratan ala libaad jeenee galee duraan isaanuma sanit deebi'a yuwa
dukkanni hoggayyuma jira bakka ayata wanna jenne sanitti maal je yuulijul layla fi nahaari wa yuulijun nahaara fi layli je jarri fiixaa walit dhaabbata malee garagara jechuudha kasimi ati hoggunte dukkantini jirti guyyumaa dhufee gubbaarraan dukkana tan abarate asumatti bakka eeyyuwa amma mee fakkeenyaaf ergamaan maal je idaa aqbala al-laylu min huna wa adbara an-nahaaru min huna je jarri garagara deemaa jechuu kan nu jiramma kasimi halkan garam deemaa guyyaan ammoo garam deemame guyyaan bar asiin akkanatti deema halkan ammoo asiin gara bahaa kanatti deema bakka jarri garagara kanatti adda deema eeysa wali dhufuu deeman ammoo way tarabbiitu nama rifdi gama naasaytu numa fakkaatti gama naasaytu numa fakkaatti silaayis hikmaa rabbii yoo laalte keeysaddatii bahu hanqumarraa dandeessu fudhattee haffiftee biraa kutta malee cufa beekuu hin dandeessumma فإذا هم مسلمون يروا تنيتان دكانات هافودا جي والشمس تجري جيمات وآية لهم الليل والشمس جيمات والشمس تنا الليل ثاني رجعي سميتو قفا وآية لهم ثاني ملتودا الليل والكني ثاني ملتو والشمس يجون أكثر بيفتوني ثاني ملتودا تجري جتون ندم فيني حالة دم تونجي جملة حالة قولي لمستقر الله جتون bootaa teessuma siidhaa sanitti jechuudha duuba yeroo teessuu qabdii dhiiroo ishiin tun laa mustaqarra lahaa jee warri qara'ees jira jaan washamsu jechuun aduun mubtadaa godhimeemma yookiin asumarraa kaaftee fasaluu dandeessu washamsu jechuun biiftuun tajriini deemti limustaqarri lahaa jechuun bootaa sujuuda siidhaa sanitti deemti arshii jala dhayxee sujuuddee niin bahaa jettee hayyama gaafattee ganamaa siin baatii jechuu kana hadiisa sahihaatu irra jira gaayi yoo washamsu jechuun aduun tajriinuma deemti laa mustaqarra lahaa jechuun teessumtummaanu isiidhaaf hin jirtu jechuu bakkaanuma deemti bakka hanqa guyyaa qiyaamaatti ni deemti gaafni isiin dhaabbattu guyyaa qiyaamaati inumaa sunis fakkaatti maqaraati bareedduudha warri kase qara'ees baay'ee jirama limustaqarri lahaa laa mustaqarra lahaa ذلك يجون أكثر ديمون سيسون تقدير العزيز العليم دنديتي إسا جبا العليم وعند بيخوصا إسا أكثر أوفقائي توان نغافا تنما وان علمنا ما أوفومت وان ربوني خيسان سنيت أوفومت جيين مربين أما يجوها الدنيا راسو جرة بودا مو وإذا الشمس كورت إسين مرموف تيسي إلى أجل مسمى جاءت بلا خيزت لمستقر الله إنما حكمات يتخنتي هنگا گویا قیامات جے وری فسرز جرم میتماو مستقر نسی هنگا يرو تيسو مسيدا سنیت تيجو يرو نسين تيسو يرو تميري وقع ولمت ديبي تيبرم اچھلے تيجول ديبي تو گویا خرا لتاحين والباتو جمين اتخاتو في الدي اتو في التيتاكم ولمت ديبي اگر فيتين فسرتوز خرمتوكم الرأى الدنيا خنرت لا مستقر لا تيسم تنجر فوف نمديم تماليد والقمر يجون جي أماتيسي قدرناه يجون سابني قوني منازل بوتا قوني يجون أوروبيتي قبا يجون مني منازل يجون بوتا قبسمات إسا قوني حتى عاد يجون انقد يبوتي كالأرجون القديم أكا هرون كلا دولشاتي يجون أرجون ونجوخون مالي أما لما شلان أكنت والميري gizee firii baasee maal ta'a akkana qaba jechuudha akkana gaddeebuu kanaan isa kanaan maal jettaniifin maal jettaniinne maashillaan nu bira hin jiru kasimi waa ajaa'iba rabbii kana horonkillaa jennammoo nuti hookawuu waa cufaaf ta'a kun kan amma nuti himu jirru isa sambicha ispeesifikaalii bakka mataa isaa sanii bimma hookawuun bakka sanatiin tafanammaa ati harkuma kiyya garraan jette malee maashillaan hin jiru majii kuma qadiir kanatti
haqa himan firummaan hin badduu jedhanii yoo dhageesseet. Kal urjuunil qadiimi jechuun akka horonkillaa dullachaatti jennema. Qonyee bishingaa ka dulloomee kadimi hoggaa turee kanatti hooka walaa inni. Kadimi eega kanatti hooka booda waliichiin waliin deebi'u amma laajjiin kunis maal ta'a jechuudha. Isiin tun lakkuu deemtuun xiqqaattee hanqana galtee jechuudha deemama rabbiin. Hatta aada jechuun hanqa deebi'utti kal urjuunil qadiimi akka horonkillaa yookiin qonyee dulloomteetti jechuudha. Akkasitti hanqa deebi'utu akkatti qal'atee waa xiqqoo qofa ta'ee jechuudha. Amma duuba manaazilli isaa kun 28 jedhaniin. 28 14 gama gadii kana 14 ammoo hara olii kana jedhan. Amma laalee aduun bakka meeqa qabdi meemma fakkeenyaaf mana gannaa mana bonaa jedhanii qabdi. Jiininis akkasumatti maasii fi bakka bulu qaba jedhan. Warra wajji deemu 28 qaba. 28 sanii wajji deeme kalkulama ammoo dhokatee bula jedhan. Ha 28 san biran dhayne 30 guuttachuuf kalkulama qat jedhee dhabama. Akkasittitti boodammaas haarawni gamanaan laafaan tokko akkanaa dhufa jechuudha. Kunis dandeettii rabbiiti. Lashamsu jechuun aduu yambagii laa jechuun isiidhaaf hin fakkaatu. Antudrikal qamara jechuun ji'a dhaqqabuun je. Aduun ji'a dhaqqabuun dandeessu. Maaliif jennaan ji'aatu irra saffisaa jedhan. Isaaturra fiiga. Mujaahid maal jeen? Inumaa'uu lashamsu jechuun aduu yambagii laa isiidhaaf hin fakkaatu. Antudrikal qamara ji'a wajji wal fakkaatuun isiif hin fakkaatu je. Aduu fi jiini wal hin fakkaatu jemma. Ifaan isaan ibsanuu wal adda jechuudha. Aduun guyya deemti. Jiin immoo yeroon inni ibsu halkani yeroo adda addaati jechuudha. Naam. Amma duubaree reefuun tana maal jeeme? Lashamsu yanbaghi wa ayatul lamul laylu jee halkan dubbate. Akkasumaatii garagalee lashamsu je. Guyyaa himuu deemaaya. Yanbaghi laa jechuun aduu isiidhaaf hin fakkaatu. Antudrikal qamara ji'a dhaqqabuun jiini waan fiiguuf aduu waan suuta deemtuuf wal dhaqqabuun hin taatu. Walalleeylu saabiqun nahaari jeemmaafis halkaniis saabiqun nahaari guyyaa duran dabru je. Jarri lachuutu kullum fi falaki yasbahuun hundummaan isaaniitu fi falakin jechuun orobitii mataasaa keeysa yasbahuuna jechuun deeman. Maa heddummeesse immoo garagalee yasbahuuna hoggaa jiru 3 ol godhemma. Isaanummaan kun yeroo baay'ee waan deddeebi'aniif yasbahuuna je'ee ji'umaa fi aduu sana heddummeesse. Yookiin halkanii guyyaa jettee ji'aa fi aduu jettee heddummeessuus dandeessa. Kulluun jarrummaan hundinuu fi falakin orobitii mataasaa keeysa yasbahuuna jechuun deemani. Hundinuu bakka keeysa daakuu qaba jechuudha. Subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun.